Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ashama harka fuuni hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya akkamiin nagaa jirtu jajjabaattuu isinii jecha. Egaa mee koomentiin afutti agartan kana jechuudha. Obboleeyyan keenya kun lamaan koomentiin isaanii wal fakkaata jechuudha. Dubbisaan isiniin jedha. Isheen tokkos erga biyyaa bahee ji'a 8 garuu akkaawuntii koo biyyaa baafadheetiin hin dhufne jettee isiin kunillee ergan biyyaa dhufee ji'a 7 akkaawuntii biyyaa baafadhee hin dhufne. Isaan kun lachuu amma madaamiin koo osoo akkaawuntii biyya kanaa naa baastee irratti kuufachuu hin danda'a rakkoo hin qabu jettee obboleettiin keenya kuni. Ana obboleeyyan kiyyaa rakkoo hin qabu akkaawuntiin biyya namaa kunne akkaawuntii aynata hedduutu jira jechuudha. Akkaawuntiin inni tokko kabaasanii galchuutu jira kabaasaas baasus galchus dandeettu jechuudha. Akkaawuntiin inni tokko immoo irratti qusattu irratti kuufattu jechuudha. Ana obboleeyyan kiyyaa yoo isinii baastee nama gaarii taatee isinii baastee foormii waa hunda foormii keessaniin guuttanii mataa keessan isin ilaallata jechuudha. Ana obboleeyyan kiyyaa yeroo barbaadanitti dhayxanii baaftanii yeroo argachuu barbaadanitti isin ka galchus isin kabaasus isin jechuudha. Gizee galchattanis ofii keessanii galchuu qabdan jechuudha. Isinii galee gizee galchitanis ofii keessanii kan galchitan yookaan isin harkatti isinii kennite ofii keessanii kan galchitan yookaayyuu tiraansfaris ka isinii gootu yoo ta'e resiidii isinitti agarsiisuu qabdii ka isinii galchiten san jechuudha. Innaa waa hundimmoo foormii kan guutamuun isin mataa keessanii jechuudha. Waa hundi kee ta'uu qaba jechuudha. Lakkoofsi bilbilaas kee ta'uu qaba, waa hundi kee ta'uu qaba. Foormii kan guutuun waa hundi kee ta'uu qaba jechuudha. Ana akkasii siin jedha obboleettii kiyyaa yookaan isin ofii isiitii sii baastee maqaa ofiitii yookaan footoo ofiitiin sii baastee si kennitu osoo hin taane waa hundi isaa kee ta'uu qaba jechuudha. Si ta'uu qaba dhaqee foormii guutee waa hunda mister koodii isaallee si qofa ka beekuu qabu ta'a. Ana akkasiin isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa foormii kana hunda yoo guuttanii jettan rakkoo hin qabu. Irra kaa'achuu dandeessanii warri irra kaa'atanis ni jiran ijoolleen. Akkasitti baasanii fi warri gaarii maatii gaarii bira yoo jiraattan isinii baasanii dhayxanii isaa wajjin baafattanii irra kaa'achuu dandeessan jechuudha. Garuu isin dhayxanii baafachuu qabdanii. Akkasiin isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa rakkoo hin qabu. Irratti kuufadha garuumoo gorsiyoon isinii dabarsu ijoolleen kana dura hin dhufin jechuudha biyyarraa. Waanuma hundaafuu biyyarraa baafattanii osoo dhuftanii bareeda. Maaliif birrii keessanis yeroo sharafni ol ka'u yeroo sharafni gabbu ergachuufis isinii galee sila akkasitti bareeda ture. Maaliifuu waanuma hundaafuu biyyaa baafattee osoo dhufte waa hunda caalaa isatu bareeda jechuudha. Kanaaf ijoolleen immoo warri ganaa biyyarraa dhuftan baafadhaatii koottaa. Maaliif yookaan dursa maatis gargaaruuf yoo ka biyyaa bayaa jirtan ta'e gaafa maatii keessan gargaartanii immoo kun immoo waan kiyya jettanii gaafa qusachuu barbaaddan waan keessan gaafa san immoo akkaawuntii mataa keessanii irratti galfattan jechuudha. Innaa kanaaf obboleeyyan kiyyaa warri ganaa kana booda dhuftan akkaawuntii mataa keessanii baafadhaatii koottaa. Biyyarraa gara biyya namaa dhufu yoo dhuftan jechuudha. Innaa akkasiin isin jedha obboleeyyan kiyyaa isheen tokko immoo maannaan jette obboleettiin keenya tokko garuu koomentii isii olii hin baasne paaspoortiin kiyyaa irra na jalaa dhumaa jira hin haaromsamoo akkamiin godhaa fiizaan kiyya immoo dhumachuuf ji'a 4 na hafee jettee jirti obboleettiin keenya kuni. Obboleettii kiyyaa haaromsuu qabdan siin jedha maaliif jennaan gaafa biyya galtullee tikkeettiin paaspoortii kee malee siin kutamu. Paaspoortii yoo irraa dhume immoo tajaajila hin qabu siin fayyadu jechuudha. Kanaaf haaromsachuu qabda. Osoo fiizaan keessi jalaa hin dhumin daftee haaromsuu qabda. Gaafa fiizaan kee dhume osoo teetteellee dabalachuus barbaadde yookaan dabaltee dalaguus yoo barbaadde paaspoortii malee iqaamaan siin hojjetamu. Galusoo barbaadde akkasuma paaspoortii malee tikkeettiin siif hin kutamu. Kana hunda waan ta'eef tikkeettiin kee immoo paaspoortiin kee immoo tajaajila qabaachuu qaba jechuudha. Kanaaf haaromsachuu qabda. Waanuma hundaafuu daftee haaromsuu qabda jechuudha. Ji'a 4 kan eega qabaattee daftee osoo olteen buliin ammoo kennuu qabda. Maaliif
haga deebuutti si jalaa turuu danda'a. Yoo galus barbaadde yoo taa'us barbaadde yoo paaspoortiin kan si jalaa turu ta'e gizee irraa ooftee yoo ka kennitu imbaasii yookaan dafee kan si hin deebine yoo ta'e haga inni sii deebi'utti ati qaamaan kee qixaatii sirratti lakkaa'a jechuudha yookaan adabbii sirratti lakkaa'a maallaqa sirratti lakkaa'a na galuufis taa'uufis rakkoo sirraan ga'a jechuudha. Kanaaf warri paaspoortiin keessan isin jalaa dhumaa jiru warri paaspoortiin keessan ji'a ja'a gadi qabu dafaatii haaromsaa osoo iqaamaa keessa yeroo keessanii wal biratti ilaalaati haaromfadhaa paaspoortii keessan isin jedha buleeyyan kiyyaa maaliif jennaan fakkeenyaaf fiizaan keessan dhumachuuf jiini 4 yoo isin hafe kuma buleettiin kenna jetti jiini 4 yoo isin hafe paaspoortiin kee immoo yookaan ka ji'a 4 sanuu qabu yoo ta'e yookaan immoo ka ji'a 3 qabu yoo ta'e yookaan ka ji'a 5 qabu yoo ta'eetiin hin jedhe ati maaliifi haga paaspoortii kennitee yookaan iqaama kana xumureetiniin rakkoon qabu ji'a 2 gaafa iqaaman ji'a 2tti ga'een haaromsaa yoo ka jettu ta'e yookaan paaspoortiin kun si jalaa turaa hagasitti immoo iqaamaan kee yookaan fiizaan kee si jalaa dhuma jechuudha paaspoortiin haga ture si deebutti achi booda gaafa iqaamaan qaraama irratti lakkaa'e immoo rakkoodha waraqatallee si hojjechuuf isaanis gaafa san badii sirra kaan jechuudha maa gizee nutti himin yookaan maa gizee waan kana hin dubbatin jedhanii badii gara keetitti zoorsan jechuudha. Kanaaf ati paaspoortii kee gizee isaa laaluu qabda. Yoo isaan harka jiraateyyuu paaspoortiin kee laalaa jetteen itti himuu qabda. Yeroo biyyarraa dhufte haaraa baafattee yoo dhufte silaa inni waggaa 5 immoo warri biyyatti baastanii yookaan turtanii gaafa inni waggaa 1 fooyyee yookaan waggaa 2 wayii yookaan akkas waan akkasii san yoo qabaateetiin hin jedhe waggaa 2 gadi waan qaboo ta'e cheek gochuu qabdan jechuudha. Isaan laalchisuu qabdanii gizeen haaromsaadha. Of hin dagatinaan isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa isaan harka hoo jiraate paaspoortii kiyya gizeen isaa